Shamarka fuunee jirra jirtu naqaaf jaalalli tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif yaa ta'u hordoftoota YouTube chaanaalii Kebeekii warroonni chaanaalii kanaa fi maatii ta'aa jirtan baga nagaan dhuftanii galatoomaa akkasuma warri maatii miseensa ta'uu barbaadan immoo akkuma maleeffatame laayikii fi sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa deeggarsa qabdan inni bira dhaabbadha laayikii sheer gochuun immoo hiriyoota keessan biraan gahaa yaada qabdan immoo koomentii irratti barreessuun na biraan gahuu dandeessu. Warri seentan immoo please viidiyoo laayik osoo hin godhin hin ba'inaa. Wanta irraa barattan tokko wanti isin dadhabsiisu humnatti baastanii qabdan akkasumallee kan koo qofa otoo hin taane yuutuubaroota chaanaalii bananii irratti hojjechaa jiranidhaa fi waa tokko lamarraa barachuun keessa waanuma noollee fi laayik godhaa fi jajjabeessaa guddisaa fi jechuutiin barbaada jechuudha. Mee har'ammoo gaaffiin karaa keessaan gaafatame tokko isinitti nama warra dhiimoon nuuf hojjechuu didanii Dubaayii keessatti keessumaa warri Dubaayii keessa jirtan dhiimoon seeraan nuuf hojjechuu dida warra jettanidha. Ofii koo waan itti fayyadamaa jiruuf itti fayyadamee arge isinitti agarsiisa jechuudha. Turtiin keessan haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Tole hordoftoota koo warri dhiimoon isiniif hojjechuu didee kunoo aappii kana amma daayirektii pileestoorii keessan seena jechuudha. Pileestoorii keessa kunoo wanti duraan asirratti sarchii waan an godhee jiruuf kunoo wanti mul'atu kun smart VPN free VPN kan jedhu kunoo wanti mul'achaa jiru kun hundi free kan hojjetu jechuudha. Garuu amma hojii dhaabanii jiru warri kun hundumtu. Kanaaf wanta amma ofii kootii itti fayyadamaa jiru appilikeeshiniin amma ofii kootii fayyadamaa jiru baay'ee qulqullina sagalee qulqullina qabuun jechuudha kan inni dhiimo hojjechaa jiru. Bot changer kuno as gubbaarratti naabbaasee jira. Bot changer VPN jira. Bot changer VPN free jira. Bot changer VPN last version jira. Ifama bot changer VPN 2019 jira. Inni kuni amma hojii dhaabee jira jechuudha. Maallaqaan illee qarshiitiin bitamee kan itti fayyadamaa jirtan jiraachuu dandeessan illee akkasuma kana appilikeeshinii kana qarshiidhaan bitee itti fayyadamee garuu yeroodhaaf malee yeroo booda ekspaartii ta'a jechuudha. Badaalli na fayyadni ilman kaffalee malee kana jechuun immoo daatama fayyadamuu jechuudha. Waayifaayin naman gargaaru. Kanaaf kunoo as gubbaarratti kana sarchii godhe bot changer kan jedhu kana kunoo as gubbaatti na baasee waan jiruudhaaf okeen jedha. Kunoo kana naaf jira bot changer VPN free VPN kan jedhu kunoo amma ani gadi buusee waan jiruudhaaf appilikeeshinii kana isin pileestoorii keessa daayirektii pileestoorii keessa galanii bot changerittan sarchii gootanii kunoo appilikeeshinii kana isinii fidaa akkanuma siraatii argaa jirtan kana isa booda gadi buustu jechuudha. Ammanii ofii kootii waan an qabuudhaaf banee waan an jiruuf open jedha. Kanaafuu baakin jedha yookiin gara duubaatti deebi'a jechuudha. Gara duubaatti deebi'ee eessa jira kunoo as keessatti appilikeeshinichi bot changerii kunoo as keessa jira. Kunoo bifa kanaan jechuudha kan inni isinii banamu. Isinumatti agarsiisuun malee hankoomni banaadha. Maaliif itti fayyadamee waan an jiruudhaaf dhiimmoo irratti jechuudha. Beeksisa natti dhufe beeksisa akkas goone ofirraa dabarsinee sana booda barreeffama kanaa fi kana okay kan jedhu asitti isinii fidaa jechuudha. Amma kan koo banaa jira kunoo mataa irratti mul'achaa jira kun as kanatti mul'achaa jira. Mallattoo qulfiitu ba'a jechuudha irra keessatti yeroo hojii eegale mallattoo qulfii sun irra keessatti baati. Amma kan koo banaadha isinitti agarsiisa jechuudha. Disconnect kan jedhu kanarratti okeen jedha. Beeksisa natti dhufee bira dabarsina. Disconnect irratti okay gaafan jedhe cancel yoon jedhe hin cufne gara duubaatti deebi'u kooti jechuudha. Cancel disconnect irratti okay yoo jettan kunoo cufeetee jira jechuudha. Qulfiin suni bakka isiniin jedhe kunoo innis gubbaarratti dhufu qulfiin suni badee jira. Maaliif ofii godheen jira cufeetiin jira jechuudha. Beeksisatu dhufe ammas yeroo bantanis kunoo amma cufaa ta'ee jira. Amma gara banuutti deemaa jira jechuudha. Kunoo konneektii kanarratti yeroo banuuf jettan akka kanaatti seentanii konneektii kanarratti okay yoo jettan kunoo bifa beeksisatu
amma banamuuf jira jechuudha. Yeroo bantanii disconnect irratti okay jettan beeksisa dhufe mas dhiifama. Kunoo amma banameeti jira jechuudha. Kunoo disconnectiin kuni banamee kunoo hojii hojjechaati jira. Kunoo bakka kanatti lakkaa yookiin qoxxoraati jira. Mallattoon qulfii sun kunoo akkuma isin jedhee mataa irratti bahee jira jechuudha. Mallattoon qulfiin kuni oliin baane taanaani banameetiin jiru. Xiqqoo daqiiqaa barbaada jechuudha. Daqiiqaa 2-3 booda isin banama sana booda imoon isiniif hojjeta jechuudha. Yeroo imoo kooliingii nama faana haasa'uudhaaf jettanitti appilikeeshinii kana bantanii sana booda imoo keessa seentanii nama barbaadan sanaaf yoo daawwaltanii bakka barbaadanitti sagalee qulqullina qabuutiin isiniif hojjetaa jechuudha. Firii aappii waan ta'eedhaaf kanaaf warra na gaafattanii fi deebiin keessanii kana fakkaata. Qulfii kanarra keessatti isiniif hin baasu taanaan hin banamne jechuudha. Kanaaf yoo baasuu didellee eeggachuuti qabdu. Daqiiqaa muraasa booda isin banama sana booda hojii eegala. Kunoo amma kan kun hojjechaatee jira, qoxxoraa jira, kunis kanatti lakkaa'aa jira jechuudha. Kana fakkaata warri gaaffii na gaafattanii viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa, sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a isiniin jecha haga ammaatti waan wajjin turtaniif warri gaaffii na gaafattanis bilis keessan na soo na gaafachuu dhiiftan asumarratti na gaafattanii akkasuma hiriyoota keenya biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eedhaaf nama tokko lamaaf deebisee kaaniif yoo dhiise tarii na komachuu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif waan na gaafattaniifis hedduu galatooma. Lafa jirtanitti jaalalli tokkuma hunduma keessaniidhaaf haa baay'atu. Nagaan tura.